barnoota editingii kutaa tokkoffaa keessatti akkaataa taambinalii YouTube itti dalagan diizaayinii wajjin ilaallee jirra. Imeejii saayizii kutaa tokkoffaa keessatti wajjin ilaallee turre. Kutaa tokkoffaa keessatti barnoonni nuti dabarsine akkaataa taambinalii YouTube itti dalagan imeejii saayizii isaa wajjin ilaallee turre 2500 fi 60 akkasuma 1440 diizaayinii taambinalii dalannee turre. Har'a ammoo isa sirrii fi isa jaalatamaan yookaan isa filatamaa hadhas kutaa lammaffaa keessatti diizaayinii gabatee kanaa wajjin kan barannu ta'a. Nafaana turaan affeerraa kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuuna jirtu baga naga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jechaa barattoota kiyya jirtu nagaami. Mee chaayinaalii kanas na jalaa qabbanaa jira. Share, like, subscribe akkanaaf gootan jaalalaaf kabajaadhaan isin beeksisa. Yeroo baay'ee wantoonni nuti YouTube dalagachuudhaaf nu rakkisu akkaataa taambinalii fi editii suuraa keenyaa fi barreeffamoota taambinalii irratti mul'atan diizaayinii isaa akkaataa itti tolchinutu nu rakkisa. Kanaafuu akkaataa rakkina san jalaa ba'uu fi viidiyoo keenyaa fi akkasumas taambinalii keenya baanarii keenya tolchuudhaaf wanti nuti barachuu qabnu dirqama osoo YouTube hin banatin YouTube yookaan chaayinaala osoo hin banatin wanni nuti barachuu qabnu akkaataa taambinalii keenya itti hojjennuu fi viidiyoo edit itti gochuu qabnu barachuu qabna. Akkasumas aappiilee haala salphaadhaan taambinalii fi akkasumas viidiyoo keenya edit ittiin goone bareechinee chaayinaala keenya irra itti feenu barachuun dirqama. Dursinee hamma tokko waa irraa beekuun dirqama. Yoo baranne ammoo gaafa YouTube chaayinaalii bananne nu rakkisu jechaadha. Kutaa tokkoffaa keessatti diizaayinii gabatee kana hojjannee turre taambinalii 2500 fi 60 bitaarra kennee mirgarra ammoo 1440 kennee wajjin ilaallee turre. Inni kutaa tokkoffaa keessatti wajjin ilaalle sun taambinaliif osoo ta'uyyuu HD dha, guddaa waan ta'eef amma isa sirrii fi isa filatamaa taambinalii kutaa lammaffaa keessatti taambinalii YouTube kutaa lammaffaa keessatti wajjin ilaalla. Nafaana turaan affeerraa kiyya. Viidiyoo kana hanga xumura isaa yoo ilaaltan barumsa guddaa irraa barattan jedhee abdiin qaba. Hanga xumura viidiyootitti ilaalaa xumuraa isinii jechuun barbaada. Let's go. As bira ni dhufna amma gubbaa kanarratti yoo dhufne sarara tuqaa 3 mirgaa irra jiru kanarratti al tokkoofne tundha. Haaluma kutaa tokkoffaa keessatti wajjin ilaallee turre. Imeejii saayizii ka jedhu kanarratti ni filanna. Imeejii saayizii kanarratti ni filanna. An dura guute waan ta'eef asirratti isin maal guuttanii 1280 mirga irratti gabatee kana 720 ni guuttanii. Dursamee ofirra deebi'ee isin agarsiisu. Yeroo isin aappii kana bantan gabateen kun haala kanaan guddaadha. Diizaayiniin isaa kun baay'ee guddaadha. Haala kanaan guddaadha. Isin harkistanii isa barbaadan filachuu dandeessanii isin hedduu filachuu dandeenya. Amma tokkuma filanneet itti deemna. Diizaayinii isa guddaa kana gad xiqqeessuudhaaf taambinalii sirrii fi isa filatamaa irratti tolchuudhaaf asuma tuqaa 3 kan inni tundha. Imeejii saayizii bakka dhukanaan ni tundha. Haala kanaan nuuf baasa. Inni kan ofii fedhe isinii baasa. Isin amma asirratti sirrii jira 1280 gama kanarra dhufnee ni jijjiirra. Irraa balleessina 720 ni jenna. As bira gad ni buuna. Amma sirraa'ee jira. Riishoon isaa 16:9 riishoo YouTube'ti sirraa'ee jira. Gad ni buuna. Barumsi kutaa tokkoffaa keessatti akkaataa taambinalii wajjin ilaallee turre dura diizaayinii taambinalii wajjin ilaalle 2560 goone. As mirga bitaa irratti mirga irratti maal goone 1440 goone. Kun HD guddaadha waan ta'eef amma isa kunis kama YouTube'ti isa guddaadha kun HD dha. Amma nuti isa filatamaa fi isa sirriin 1280 goone asirratti 720 goone gabbuunee maal goona
okay ni goona. Gabateen adiin dura guddaa ture haala kanaan nuuf xiqqaatee taambineelii YouTube keenna akka nuuf ta'utti nuuf xiqqaatee jira. Amma maal goona tekstii tana as al tokko ofirratti ni dhoofna. Delete mallattoo jettu kana al tokko ofirratti ni dhoofna. Gabateen amma kun haala kanaan nuuf bahee jira. Ammas maal goona as bira ni dhufna. Barreeffama asirratti dabaluudhaaf mallattoo A kana ni tunna. Yoo tunne tekstii bakka dhufu kana nuuf baaya. Mallattoo eda'u kanarra al tokko ni tunna. As bira tekstiin nu baatee jirti. Mallattoo qalama kana ni tunna. Haala kanaan nuuf baasee jira. Kun amma qalama itti yeroo barreessuu barbaadne achirra gad dhoofna. Saayizii yookaan barreeffama barreessine guddisuudhaaf achirra gad dhoofna. Bakka kanarratti koppii yoo gochuu barbaanne asirratti ni dhoofna. Asirratti kalariidha. Amma bakka qalama mallattoo qalama qabu kanarratti okay ni godha al tokkoof. Tekstii haala kanaan naaf baasee jira. Amma maal godha irraa haqeetiin haala kanaan waan barbaadan barreessuu dandeessanii taambineelii YouTube haala kanaan nama barreessee jira. Space illee gochuu qabdanii addaan siisuu kun amma addaan siiqaadha. Maal godha amma as bira dhuftanii okay bakka dhufu kanarratti al tokkoof okay ni goona. As guddisuudhaaf asuma mallattoo qalama kana bira deebine okay ni goona. Mallattoo taataa jettu kanarratti al tokkoof okay ni goona. As bira gabbuuna jala kanarratti sarara kanan argitu jedhee yaada. Saayizii ka jedhu kana haala kanaan as guddisna. Finnee harka keenyaan irra qabne al tokkoof haala kanaan ni sirreeffannaa. Taambineelii ka jedhu haala kanaan kennee jirra. 60 irra kaayee jira nama. Yoo ol guddisne haala kanaan guddachuus baay'ee guddachuu danda'a. Haala kanaan guddachuu danda'a. Waan hin mul'anneef maal goona as deebifnee ofirra deebisnee tumaan sirrii taambineelii kanatti diizaayinii baakgiraawundii irra jiru kanatti akka nuuf namni haala bareedaadhaan akka nu arguuf maal goona xiqqeessinee haala kanaan kaayenneetiin maal goona as bira erga haala kanaan xumurre amma haala bareedaadhaan namoonni chaayinaalii keenya ilaalan taambineelii keenya haaluma salphatti hubachuu danda'anii asirratti taambineelii kanarratti barreeffama dheeraa barreessuun hin barbaachisu. Barreeffama muraasa kan ergaa guddaa qabu yoo barreessine taambineelii kana ilaalee namoonni viidiyoo keenya gattuqanii ilaalanii akka viidiyoon keenya nuuf jaalatamuuf akkasumas YouTube keenya nuuf guddatu gochuu danda'anii. Barreeffama biraa dabaluu barbaanne asuma mallattoo gubbaarratti ol baane harka bitaa gubbaarratti ol baane okay ni jennaani. Asirra maal filannaa tekstii filannaa. Ammas tekstii biraa dabaluudhaaf asuma bira ni dhufna. Isa kanarraa balleessina. Kutaa lammaffaa inni barreessinu haala kanaan barreessinee jirra. Amma erga haala kanaan barreessinee gad buuna gaffinnaa jala kanarra ni kenna. Amma maal goona barruu kana as bira bifa isaa yookaan kalarii isaa jijjiiruudhaaf jala kanarratti gabbuune as harkisna. Haala kanaan as biratti saayizii ni arganna. Saayizii bakka lamatti arganna. Asirratti as keessatti ni arganna. Tiitii jala kanarraan innis ni jira. Haala kanaan saayizii yoo barbaanne guddisuu dandeenya. Raayit itti goonee bira dabarra. Yoo nu barbaachise guddisna, yoo immoo nu barbaachisne irratti hin dhoofnu okay goonee bira dabarra. As bira ni dhufna. Mallattoo i kanarra ni dhufna. Haala kanaan yeroo dhufne siisuudhaaf barreeffama kana haala kanaan addaan siisuudhaaf ispeesii isaa bitaa irraa gara mirgaatti oofuudhaaf nu gargaara. Jala kanarrattis mirga irraa gara bitaa nama waan hin barbaanneef raayituma godhee bira dabara. As bira dhufna. Amma kalar bakkatu kana bira ni dhufna. Okay ni goona. Amma haala kanaan barreeffama kana jijjiirraa jechaadha. Bifa barreeffama kana haala kanaan jijjiirra. Yoo barbaanne bifoota gara as biratti bakka filannoo lama qaba. Kalarii fi as jala kanarratti
gadi ni buutanii yoo barbaadan haala kanaan bifa biraa jijjiiruudhaaf haala kanaan bifa wal makaa gochuudhaaf ni fayyadamtanii yoo ammoo barbaadne bifuma tokko qofa fayyadamuu barbaadan kalar bakkuma jedhu kanarratti okay gootanii mul'achuu isa danda'u haala kanaan filattanii erga xumurtanii ammoo maal gootanii right isa gubbaa kanallee bifa jijjiirra haala kanaan as biratti ammoo bifa hedduu gochuun hin barbaachisu bifa lamaa fi tokkoo fi lama qofa fayyadamuu barbaachisa taampinalii irratti bifa hedduu walitti makuun hedduu taampinalii kenna balleessa waan ta'eef asirratti bifuma tokko fayyadamuudhaa fi akkasuma qubeelee nuti fayyadamnu qubee guddaa qofa ta'uu qaba taampinalii yeroo barreessinu qubeelee gurguddaa qofa gochuu qabna akkasumas jecha gabaabaa qofaan barreessuu qabna haala kanaan anama taampinalii ka jedhu kun sirrii miti qubee xiqqaan barraa'e YouTube ka jedhu kun ammoo qubee gurguddaadhaan barraa'e utama qubee wal fakkaatu qubee gurguddaadhaan qofa barreessinee isa lammaffaa irraa ammoo jala kanarra jiru xiqqeessinee haala kanaan barreessuun sirriidha. Amma erga haala kanaan barreessinee booda maal goona asirratti mallattoo seef jetti kun inni tundha. Erga haala kanaan findhee booda as bira ni dhufna mallattoo kan inni argitu jedhee yaada. Okay irratti ni goona. Asirratti yeroo okay goonu seef gochuudhaaf seef as project jedha. Isan barbaannu nuti amma ka barbaannu image irratti seef godhachuudhaaf seef as image ka jedhu kanarratti okay ni goona haala kanaan yeroo haala kanaan okay nuti goone as bira nuu fideetiin jala kanarratti save to gallery ka jedhu kana as biratti ammoo gamarra share jedha kun ammoo costumiin isaa sirriidha kan nuti filanne riishoon 1180 sirriidha amma maal goona save gochuu barbaanne bakka kanarra dhufne image keenyarratti akka nuuf bu'utti save goone bira dabarra namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii laayikii naaf godha warroonni ammoo maatii taatanii jirtan billaalaykum sheer godha laayik godha na jajjabeessaa isiniin jecha barnoonni kun yoo isinitti tole kutaa sadaffaa qabadheen dhiyaadha kunoota kutaa sadaffaa keessatti wantoota garagaraa siitingilee garagaraa isinitti garsiisa haala bareedaadhaan akka barattanii taampinalii seeraan hojjettanitti taampinalii bareedaa barumsa bareedaa kutaa sadaffaa keessatti qabadhee isiniif dhiyaadha hammasiif turtii gaarii let's go